Warri shahaadaa qabadha warri isin sadii jettanii islaama taatan shahaadaa garee qabachuu qabdan dhugaa rabbi. Birhaanuun dhufee qo'ime. Birhaano birhaane birhaane. Abu Yasir waan qabartate. Rabbi raman siyaa godhate. Gize ati imaamata gize kaayyatti hoyyeen kofaltaa. Imaamata kee jala dhofadhu nurraa. Birhaan ansu jedhe ansichee jedhe kaanis ansu jenna kaasi jechuun isa ol kaasi ol qabi. Birhaanu. Yooyaa nagaa jirtu. Yooyaa babaaroo nagaa yooyaa akkamatti dansaa maatiin nagaa. Jirra galata isaa. Bakka gad dhuftan. Gaddi adda. Birhaanu. Nagaamu sagaleen nagaamu. Sagalee tan banta. Sagalee Yohaannis takka takkaa moo? Sagalee Yohaannis takka takkaa banta moo sagalee tiyya banta? Yohaannis takka takkaayi. Sagaleen hin dhaga'amu jette sagaleen akkamitti dhaga'ama? Ay sagaleen kun nagaamu jechuudha. Sagaleen gosa meeqaa jira? Tokkuma beeka. Sagaleen akka Booranaatti nyaata, sagaleen akka Wangeelaatti Yesuusi, sagaleen akka Harargeetti dubbina dubbachuu jiru tana. Miti? Ani shawaadha lakki hin beeku kaan. Oh, afaan Booranaa loqoda Booranaan beektu? Ni beeka garuu badaa akkasitti hin danda'u. Badaan danda'u kaa afaan isaanii loqoda isaanii hin danda'u. Okay, Kadir Faris Kadir seeni me maqaa waaqayyootiin seeni kotto. Facebook irraa galuu diddeetiisi. Okay, waan ati shawaadha? Yesus maal siitaa? Isma'u. Diidan. Yesus maal siitaa jedhe? Yesusi maal laataa ree? Yesus jechuun amantiidha. Waan beeku qabu. Ajaa'iba dhufe ganama bartaa yaa rabbi bunni keessan hin dalayne har'a isin beenta ajaa'iba fiddan jiran. Yesus amantiidha. Birhaanu ati kiristaana moo islaama? Ortodoksiidha. Ortodoksiidha? Yesus maannoo? Yesus ilma waaqati kaa. Oh, ilma waaqaati malee waaqaa miti. Yesus ilma waaqatiitti beeynamu. Ilma waaqaa beektu. Okay, waaqni keetoo eenyu? Yaa'u waaqni Yesus Kiristoos jedhama yaa'u. Yaa'u Birhaanu Yesusin dhalateetti beeyna. Yesusin dhalateetti beeyna nuti garuu. Ani Yesuun dhalatee hin jenne xiyyaa kennaa malsiin keenya waan ture. Yesus ilma waaqayyoon naan jette. Ilma waaqayyoo. Waaqayyoon hoo eenyu? Waaqayyoon kanuma isa uume. Kanuma isa uume. Yesus uumamaadhaami? Oomishamaa ta'utti hin dhageenye garuu uumamaadha. Dhageenya uumamaadha. Atoo uumamaadha moo uumamaa mi'atis? Ayyee. Eeyyeen. Anis uumamaadha. Kanaafuu Yesus waaqaa mitiimi? Garuu duuka warroonni duuka isaa bu'an hin jiru garuu. Hin jiran maa duuka bu'ani? Maa abiyyii duuka warri bu'annuma jiranii? Waa takka maa? Duuka warri bu'anii jiran barattoonni isaa hin jiran yaa? Maalifu? Nuti amma akkuma hayimaanotii ortodoksiittuu wal qabateetuma jira garuu duuka bu'uun isaa numarraa eegalee jechuudha. Faloo deebisee barkuno. Deebisee Faaris kottu. Waaqayyo kottu. So ortodoksii Yesu ati waaqni kee eenyu? Waaqni koomu? Tokkicha abbaa sanii mi abna warreen?
Eh? Abbaa sanii mi abbaa Yesuus santu waaqa keetii mi? Akkasuma Bareeda. Kanaafuu maali Islaama reeti akkasa guyyate Yesuus waaqa gan ta'in Islaama ree baqqaati ante. Ai Islaama irree mitani Ortodoksiidha garuu Maa Yesuus waaqaa miti mi si biratti? Kun kafaree deemaa eegaarra na biratti. Kaafira. kafaree deematte. Kafaratee na bira deemtaa eegateerra. Namni as dhufe egaa gamanaan. Waan jedhe ati Yesuus waaqa moo nama? Iyyasuus yaa'u Iyyasuus maaliif seete? Iyyasuus kuni hafuura qulqulluudhaan dhalate. Ani maaliin dhalatee sin hin jenne barlaal. Qoy kaasittima. Hafuura qulqulluudhaan dhalate. Hafuura qulqulluun ennaa dhalatu kana hafuura qulqulluu kan itti baasee akka dhalatu godhe waaquma dursa maaramaa uume sani malee. Atoo eenyu hafuura si baafatee akka dhiira taatee haadhaaf abbaa keetti argamtu eenyu si taasise dhiira si taasise. Ta'us kaani wal qunnamtiidhaan nan dhaladhe. Maali namni qunnamtiidhaan hin dhalatin waaqa ni ta'a. Ergamaadha ta'a malee ta'uu hin danda'u. Hin ta'u goobas. Yesuus dubartiirraa dhalate moo dubartiirraa hin dhalanne? Dubartiirra dhalate malee. Ati dubartiirraa dhalatte moo dhiirarraa dhalatte? Namni akkamitti dhiiras dubartumarraas lachurraa'u. Eenyu si dhaleeti? Dubartuma ka. Akkas. Aadamoo eenyurraa dhalate? Aadamilleen Addaam jenna nuti garuu Addaam waaqatu uume. Akkas. Sayxaan hoo eenyu uume? Seexana warroota karaa isaan qabannetu uume isarraa uumaman kaa seexanni koo warroota karaa isaan qabannetu ofumaafuu seexana malee waa inni hin uumne garuu. Waaqumatu uume dursa waaqumatu uume karaa isaa warra gorretu seexana ta'e. Yesuus hoo eenyu uume? Waaqa ka. Okay. Eenyu maal jettan mililikoo eenyu waaqayyuma uumeme anas hunda keenya kanaafuu hundinuu uumaa waaqayyooti abbaa malees abbaan raayis biyyoo raayis dhiira raayis dubartii raayis hunda kana waaqayyoo uume miti abbaa. Waaqumatu uume raammoodha waaqumatu uume. Kanaafuu Yesuus waaqaa miti kaa bakka. Yaa'u. Si galee? Waaqa moti jechuus hin danda'u waaqa jechuus hin danda'u maaliif ani ragaa si kan nu wangeela hin qabdaaf bira matsaaf quddusii. Ammatti of biraan qabu. Akka jedhu wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 40 irratti Yesuus itti fufee Yesuus akkana jedha gartee ani dhugicha isaan waaqayyo irraa dhageessinitti himaa isin garuu ana nama akkasii ajjeesuu barbaaddu jedha ani namaa jedha Yesuus Kiristoos. jedheeo maal jedhee Birahaanu maqaan keetu Birahaanuudhaati dukkanan ta'in ka Birahaanuudhaa miti cinqii miti lakki jedheeo maal itti fufeedha gaafisi gaafadhu inni akkas jedhee siifin dubbisaa achumarraa maal itti fufeedha qoy siifin boqonnaan dhumteef akkasumaan jedheessa an addaati siifin dubbisaa qoy Stephen dubbisaa qoy. Wangeela Yohaannis kunoo. Yohaannis miraaf. Kana jedha. Stephen dubbisaa. Yaa Rabbi. Okay. Akkana jedha. Yesuus Yohaannis 8:40 irratti ani dhugicha isan waaqayyo irraa dhageessinitti meera isin garuu ana nama akkasii ajjeesuu barbaaddu Abrahaam akka kana hin hojjenne isin hojii abbaa keessanii hin hojjettu isaaniin jedhe isaan immoo nuhi
abbaa hin beekamnetti hin dhalanne. Nuhi abbaa tokkicha qabnaa. Innis Waaqayyoodha jedhaniini jedhan. Miti? Kanaafuu ergamaadha. So, eewa Yesuus dugicha isa Waaqayyoodhaa dhageessisni himaa jedha. Ani namaa jedha. Ani ergamaadha jedha. Dubbinan dubbadhu kun kan kootii miti kan isan ergeeti jedha. Kan abbaa kootiiti. Afuura turraa dubbata. Amma kaa ergamaadha. Ergamaa erga ta'e afuura qulqulluu turraa dubbata nama san. No, Yesuustu dubbachuu jira bar. Yesuustu dubbachuu jira biraanuu ko. Ayyee. Yesuustu dubbachuu jira bar. Gartee? Akka jedhu Yohaannis 5:30 irratti hin si keessaa qaba. Yohaannis 5:30 kan akka jedhu laal. Yohaannis 5:30 akkana jedha. Yesuus itti dabalee ani humna kootiin humaa gochuu hin danda'u. Abbaa koo irra akkaan dhageetti naan farada. Eenyurraa dhagee farada Yesuus? Waaqa isa uumerraa dhagaa jechuudha. Goobas. Waliigalaanis akkasiin amana. Abbaa koo irra akkaan dhageetti naan farada. Firdiin ani faradus qajeelaadha. Anoo yaada koo duuka bu'u hin barbaadu. Yaada isa na ergee duukaan bu'a malee jedha. Eenyutu ergee Yesuus? Kanuma isa uume sirruma. Akkasi ka ergamaadha ka Yesuus waaqaa miti ergamaadha nama. Yoo kana jette Yesuus Kiristoos ergamaadha yoo jette jireenya bara baraallee kan argatta. Yoo Yesuus ergamaadha jette. Yohaannis 17 lakkoofsa 3 si dubbiseetiin siraa xumuraa qoye. Yohaannis 17 lakkoofsa 3 akkana jedha. 17 akkana jedha kunoo. Gartee si Waaqayyo Yesuus dubbachuu. Abu Muaz. Bagate. Peenteen akkanuma kunoo yaa Rabbi khaatimaa nu tolchiin akkana abbo. Akkanuma taate kunoo. Eenyu eessa qote? Biloon assalaamu alaikum. Ibnu assalaamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكان جرت أنك أكيسن أستاذي. Ageessanii bariite abbo nuti nu dhiite ammai. جل الحمد لله. الله المستعان. Peenteen mana kiyya تيك توك ربنا ركاي بوستاذ. سابي تيك توك نيكون دابني تيك توك كوني بنت نكاسة سيما ماليسانس. Qoy sirraa kaasnaa kottu. Taaptaa godhaa jirana. Eenyuma biliyan kana biliyan dalaar man. تيك توك أنا ما نادى والله لا بينا ما سينون دندو. Miliyoon hin biratti guddisame. Maal guddis. Taaptaa baa godhani. It's okay. Taaptaap godhamee miliyoon kana waan irraa godha. Dhaabbata TikTok توك كانت تستاذ أنو للا برا. إتالا لبنو. إسلام ما كبداني نوجينكني. Shaada qabsiifnaadhis jaldee isaa wajji. جلدي زاجين شادك. Godhaa biliyoona waan inni godhaatu kooppii linkii. By the way, inni beentee miti maaltu isa gashanni mul'iddiidha. Dhuga. Alhamdulillah. Tokkicha arganne kutee abbaa caalee jedhu dhume tokkicha sana. Waalaikum salaam ibnu. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Aboo maaluma taane. Waltanii akkam jirtu? Jirtu nagaa keessanii barsaa ibnu. Galata rabbi. Alhamdulillah laka alhamdu ya rabbi kiyya. Guyya seena shaadaa sarganne qabsiifanne ganama shaadaa. Akkasumatti qabadha. Qabsiifattanii ustaada kan biraa. Ya rabbi Allah. Taala dhaabbanni TikTok naada beeree. Subhanallah. Kanaaf naada beekata ani sana sin jirre naada beekisa kanas. Aarsaa dhiyeesse amma shaadaa qabsiifnaan aarsaa kee dhiyeessinaan sirraa kaasanii. Shaadaa fiduu qabda. Shaadaa. Akkas. Nadi deebara eenyu wanni waan ofiin guddisa jedhame. Ani guddisa. Akkas godhee eenyu nu gabbuusa ammas. Subhanallah. Ajaa'iba rabbi. Ijoo raqama torba lakkoofsa torba barreeffadhaa peente. Sab'atu quruun. 7 قرون 8 Gurbaa maal si godhan akkaantii kan? Bar naadabanii TikTok namaatti argachuu hin danda'u. Laayivii namaa seenuu hin danda'u. Kaleessa waan ta'eetu waa'ee shamarran wayii haasofnu waa'ee maaliif fide joo macaafarraa. Suuraa Yesuus tokko mul'ate kan inni dubartii kuftee bira dhaabbatu wayii. Tan ol qabdan.
Maashaallah. Achumaan ganna darbate. Inni tokko immoo erga nama kana nan dhufee mana kanatti ergachuu jedhu naaf hin ergamu. Ofumaan ni nagarree waan inni ta'e tokko. Nama si harkisa jechuudha. Akkuma qurxummii si ala hollatanii. Akkaasi. Yesuusu namaa qurxummii itti fidaa bara. Akkas inni faani gara Bara maarii saayituma qorsee akkanuma ciiseera. Dooniirra dhaqee laga aloolachuuf inni dooniirra nama rafumoo dhaqee baara. Ustaada wallahi ani dooniirra rafe gaafa ni dhufu tokko ani Yesuus hirriba Hirriba na qabanuu guyyaa sana. Baay'ee rafne. Akkas kaa. Qilleensa achirraa sanii fi walitti tole ijaa kana banachuu hin dandeessu akkanatti waan nama dura deema. Rafuu malee maal godha? Caalaa walikaa kana gashaame yoo deemte ta'e. Wallahi beente mana kiyya islaama. Profaayil islaamaatiin dhufti akkam goona Khadijaa fa'aa jettee Khadijaa binti Yesuus. Barsiisaa olataa? Jira oliin turre haasoo inni deemee baate qasha amma. Innis hafuura fixateera. Oolota keessa oolaa bara. Jaldeessa baqachiise jaldeessaa irra waliin Jaldeessa amma mobirii 15 intina duraa deebisa dheedide intina Oosiyaadhaa jechaa boqonnaa 3 lakkoofsa tokko dubbisee jechuun dhufuu didi. Duraan 50tti gurguree. Wallahi mushkilaa kabiir. Bari ijoollee takkan hedheeni bar. Birrii 50 qopheeffadheen eegaa jedhaa jiraa jennaan achumaan dide. Ekkas hin jedhu dhufu abaddaan fetti hin jedhu. Maqaaf gartee akka faraan kooppiin godha jedhee itti fakkeeffatee finfinnee dhufaa jirraati lafarratti nu barbaada jedhee. Faraan miti leencoo irraa laalemsaati. Faraan yoo laallatan. Faraan viidiyoo takkaata tiktok kophee faraan kaata bilooke intinaa laalaman. Leencoo irraa laalaman. Leencoo amma biyya galee. Leencoo ture gaddaa jimmaan namni jirtan namni barbaadan anaa wajjiniin karaa nagaatiin karaa laayii irratti haa ta'u lafarratti haa ta'u namni mari'ataan jenne. Wayyoo. Leencoo irraa laallatee jedhee leencoo irraa namni qeebaluu dideemi akka sana musliimiin irraan qeebalan jedhee mari'achuu yoo barbaadan jedhi. Atumaan barisaan oolotaa dura ba'e. Oolota qoosilaanatti tiksite jedhee tumaan oolota dura ba'e. Akka oolonni daangaan dabarre. Amma akkas jennaan achi jennaan ani jara kanaa miti reesha waan jedhee baraarra dubbisne waan nama itti ergee sagalee naa erganii ani ulamaa'iin barbaadee jedhee jira sooshaal miidiyaa kanaa miti. Wallahi akkas jedhe sagaleen hundi na bira jirti tajaajilteessaa. Wallahi har'a na dhufte. Narte? Ay durii. Namaan erga namaan akkana gurbaa kana maa jinnaa soinee maal naan jedhee murtaddii tokko biyyuma Faransiisaa hojii jiraata na dhufe. Awwa jennaan waan hin jedheen sharxiin hin jedheen fakkeenyaaf yoo ati gartee viidiyoo tokko maxxansi namni hojii haasa'uu barbaadan koottaa jettee maxxansitee ani irratti du'itii godhe hojii haasa'u mannaa soituu jenna haasa'u jedhe jaldeessi viidiyoo maxxanseeti nama barbaadee nuti si hojii haasa'u nannaan didee miliqee jedhe. Akkam isin barbaada ofii maxxanse akkamitti isin barbaadu jira naa barbaade koottu hojii haasa'anaa fidinaan jedhe viidiyoo inni gartee maxxansan itti argebbo. Hayi. Awwaati viidiyoo maxxansitee isa deemte jedheen afaaniin boo. Kana si barbaadu jiran finfinneedha. Jarri nama arrabsanii maqaa san jijjiirratan malee maqaa oolota. Digalle? Maqaa oolotaa kana jijjiirrate. Laayivii irrattuu kana jedheera yoo inni maqaa jijjiirrate nan dhufaa. Jennaan maaliin jedheenis inninis maqaa sheeka jedhu sanaa jijjiirratu hin jedheen. Eeka. Jinni jedhee barreeffatee haa dhufu. Jinni bichaa jedhee barreeffatee haa dhufu. Haa dhiifoo san sheeka sana kaasee cina haa dhufu jennaan achi arrabsu meegale gurbaa kan achi arrabsoo waan hatti achi as deddeebise hin jedheen. Ulamaa jechuun okay ulamaa barbaadeen ulamaa isaanii haa dhuftu hin jedheen ulamaa teenya hojii haasa'uudhaaf. Eeka ulamaa isaanii hin beeknu addunyaa irraa hin qabdu silaa faranjii malee ulamaa hin qabdu peenxeenii. So akkas Abdii Musaa assalaamu alaikum. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan nagaa jirtu? Aboo baga isinii bariite wanti guyyaa guutuu lallabachaa halkan guutuu rafaa bultan isinii. Salaatullee iluu godhannee bara. Caalaa. Alhamdulillah. Caalaa olii qaba. Ayyee Abbo Mu'aaz Akkam abboo jirtu? akkam bultan? Nagaa alhamdulillah galata isaa.
nagaan bulte baga jiraattan. wallahi baga jiraannetillee ta'asin dura waliin haasofne eessa deemte waliin haasofne se'am yeroo takka Yeroo tokko lama waliin haasofnee beekna na fakkaate. maashaa adaan qabanne Maal jechuun? waaqayyo tokkichaaf hima sakamne Abu Maazani ifa keessan jira bara. Mucaa ifaati. maale anaa ifa keessa jira moo atiit jira mee onoon ifa keessa ifa kan banta ansiin hin argine si dukkana keessa jira Akkamiin namni dukkana keessa ifa keessa gara dukkanaa deema. maaltu dukkana jedhe islaamummaa dukkana jedha moo kiristaanummaan ifaadha jedha Isin ijoollee ifaati jedha. mee ragaanaa kana ijoollee ifaa isin hin jenne feetu kan kiristaanummaan ifaadha warri kiristaanummaa keessa jiru ifaadha kan jedhu Isin ifa biyya lafaati kan jedhu si fidu. Ansan isiniin jedhe isiniin eenyu eenyuun jedhe Yesuus si moo barattoota isaati eenyu ifaan biyya lafaa sana hordoftoonni isaa barattoota isaa 12 jedheemi Yaa. caalaa miti ka ati dukkana keessa jirta Anis hordoftoota ati sii miti barattootaan jedhe barattoonni isaa ifaadha biyya lafaa ibsan ati miti ati maal sirraa furan ifaa maal qabda jarri waan Yesuus barsiise barsiisanii Lakka anis sama Yesuus barsiisan barsiisuu jira. maal Yesuus naala ati waan Yesuus barsiise ati waan Phaawulos barsiise barsiista anaatu waan Yesuus barsiise barsiisa dhugaa Waa Yesuus barsiise barsiisaan jiru ani. hin barsiistu wallahi hin barsiistu ati Akkamiin? akka jedhe Yesuus Kiristoos ani humna kootiin humaa gochuu hin danda'u jedhe ati Yesuus humaa gochuu hin danda'u jettee ni barsiista Inni sababa jedheef qabaa bara. sababa bira jira naa himi sababa maaliif jedhe jee sababaan kun hatamu qabu maaliif jedhe Ila Abu Muaz. eenyu barsa amma asirratti direct beeka inni tasgabbaa ber mirqaanaatiin deema lakkuma naa son daqiiqaa takka ni mirqaana vooliin si'ab lama dimtsiitti dambara akka nama waldaa keessa lallabuu sanitti lallaban tiktook